Oromooti. Ada waan kana lamayyoo hamma mandaqanii hamma mandaqan duubin deema. Ada qabaa bakka jirtanii ada qaba duutti hin jiru. Wayyaa Oromoo wanni hin beekne nama hin beeku yaani akkamiin ta'a anummaati yaa baay'ee yoo hin beekne. Ammaa mati qajeelcha rabbina haasee waan kanaa du'an. Wantoota mana madaamii keessatti argaman kan nama miidhanii fi kan nama hin miidhne hedduu isaanitu jira. Hundi isaaniitu garuu nama miidha. Garuu kan baay'inaan nama miidhu kan asirratti argatan kan viidiyoo akkanaa kana yeroo baay'een deebi'ee hojjedheera. Ammallee hojjechaa jira. Ijoolleen haarawaa biyyarraa dhufan hin beekan. Baay'een isaanii waan kanaan hedduun isaanii kan lubbuu isaanii darbanii oolan hedduutu jira. Asitti iyyuu iddoo nani jiru kanatti faamiliin ani jiru keessatti obboleettiin keenya takka biyyarraa dhufte waan kana fayyadamtee shintibeetii keessatti gaggabdee kuftee argamte. Adaraa keessa yoo dandeecha viidiyoo kana hundi keessanuu sheer godhaa. Filaashii fi kiroorsii walitti naqan jechuun dubbiin dhumate jechuudha. Egaa ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaanaaf taatan Waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Egaa akkuma viidiyoo jalqaba irratti argitanii jechuudha obboleettiin keenya filaashii fi kiroorsii kana walitti naqxee osoo shintibeetii keessa dhiqaa jirtu achumatti gaggabdee achumatti immoo viidiyoo waraabde jechuudha. Viidiyoo waraabuutu dursamoo lubbuu ofii baraaruutu dursame yaa ijoollee. Bakka kanattis dogongoruu hin qabnu. Erga lubbuu keenya baraarree kaaneen boodatti wanti kun akka miidhaa qabuu fi akkasi miidhaa jiru viidiyoo irratti hojjedhu malee lubbuun kee cinqamaa viidiyoo waraabuu kaameraa banuu hin barbaachisu. Baay'ee ukamtaa akka cinqamte sagaleen kee ni beeksisa jechuudha. Achii baatee qilleensa fudhattee wanti kun erga si dhiisee boodatti waan si mudate hundumaa viidiyoo keessatti dubbachuu hin dandeessa malee kaameraa qabdee akkanatti waraabuun immoo osoo duutee hoo osoo kuftee achitti gaggabdee hoo wanti kun odoo sitti ol boba'ee hoo wanta ati goote kun waan baay'ee guddaa waan baay'ee ulfaataa badaadha jechuudha. Filaashii jechuun qoricha baay'ee asiidii jechuudha. Asiidii jechuun wantoota boba'ee wantoota waa tokko barbadeessee balleessu jechuudha. Isiniif galee filaashiin kun ni boba'a. Ammallee irra deebi'ee kan isin jedhu filaashiin ibiddaadha. Filaashiin asiidii badaadha. Yeroo baay'ee madaamonni yeroo bishaan yaa'uu dide fa'aa isa yoo itti gadi naqne ni boba'a jechuudha. Ija kootiin an arge asoosama isinitti himaan jiru. Kiroorsii fi filaashiin bakka tokkotti hin fayyadamu. Ammas borus irra deebi'ee bakka tokkotti hin fayyadamu. Kiroorsiin hojii mataasaa qaba. Filaashiin hojii mataasaa qaba. Filaashii jechuun yeroo kushiina madaamii akkasumas shintibeetii keessatti bishaan guutee darbuu dide filaashii kana baay'inaan yoo itti gadi naqan bishaan sun darbuu danda'a. Akkasumas bakka zaagee diimatee ba'uu dide iddoo san irraa fagaattee afaan kee cufattee akka qilleensi filaashii kana qaama kee afuurri isaa akkasi keessa hin seennetti sirriitti afaan kee funyaan kee hundumaayyuu sirriitti cufattee raawwattee yookaan kan maama uffattee yookaan iskerbiidhaan shoffonattee dhadheetu bakka zaage sanitti naqxee akkasumatti bantee keessaa deemta. Haga daqiiqaa 5 hanga 10 gidduu turtee deebitee dhiqxa malee kisuma san kiroorsii filaashii walitti naqxee dhiquun siruma dhoorkadha. Madaamonni illee kana naman ajajan dhugaa dubbachuudhaaf madaamiin kana godhi jettee filaashii kiroorsii walitti dhiqi jettu hin jirtu. Isaanis kun badaadha jedhanii namatti himu jechuudha. Yoo madaamiin ammaa yeroo ammaa kun immoo garuu rakkoo guddaa fidaa jirti isiniin jedha. Egaa kanaaf obboloota koo filaashii jechuun bakka zaage qofatti
irraa fagaattee gizeetti naqxu sanu maskootiin banaa ta'uu qaba. Balballi banaa ta'uu qaba. Afaan kee fi funyaan kee shoffonamuu qaba. Qilleensi isaa siruma qaama kee argachuu qabu. Harka keetti immoo gwaantii kaawwachuu qabda. Sirrallee yoo bu'e boba'ee harka kee gubaa jechuudha. Kanaaf gwaantii kaawwattee kaatetti isa bakka sanitti naqxee erga daqiiqaa 10 turteen boodatti dhuftee bishaaniin dhiqxa malee gizuma sanitti naqxee bishaan itti naqxe jechuun ofis miitee jechuudha. Isiniif galee mitiiree wanni ani isiniin jedhu. Kanaafuu daraa keessan wanta kanneen lama walitti naqxanii hin fayyadaminaa isiniin jedha. Kiloorsii illee yoo fayyadamtan kiloorsii yeroo baay'ee madaamonni gizee kushiinaa meeshaa dhidhus itti naqaa dhiqaa itti naqaa fayyadamaa jedhanii kan nutti wacan jiru. Akka isaan sin ajajanitti hin hojjetinaa ijoollee. Akka isaan godhaa isiniin jedhanitti hin godhinaa obboloota koo. Maaliif jennaan of miitu waan ta'eef isaan gammachiisuu jettanii ofiin miidhina dursa ofii keessanillee kennaa. Innaa akkuma argitan obboleettiin keenya harki ishee ciccitee bakka akka nama cittoon qabeetitti jijjiirame. Ani mudannoo kana yeroo jalqabaa dhufee nan qaba jechuudha. Yeroo sani kiloorsii kana yeroo baay'ee manas yoo dhiqu, meeshaas yoo dhiqu, shintibeetis yoo dhiqu kiloorsii kana of jalaa nan deema. Tasallee of jalaan dhabsiisu. Gwanta kaawwadhee yeroo meeshaa dhiqu bishaanichi gwanti keessatti gadi jalaa seenetti na rakkisa ture. Garuu kiloorsii kana tasallee odootti naqin meeshaan dhiqu jechuudha. Saniin booda akka waan madaamin bakka akka bistiraatti na laaltu wayitittan faga qanii kan gaafan ji'a guutu harki kiyya na ciccitee nama daa'ee na babbaqaqee jedhi jennaan bishaan yoo natti nam'e u'uu jedhe na iyyisiisa kana guba ka bakki ciccite sun jedhi jennaan hojii dadhabika jedhi jennaan qomaa xa'iika ebanna silaa qomaaxaan qabu zariinis na qomaaxaan qabdu wanti hin qabne chaanatti dhufe jedhee mala wallaalee yeroo san miidiyaanis hin jiru jalqaba gizeen hojjennu miidiyaan amma dhufe malee hin jiru ture bakka natti dubbadhee waa kana gaafadhu hin qabu indagana afaan arabaatuun beeku faalziin naa fidi jechuu faalziin nu maal akka ta'e hin beekun ture afaan arabaatiin garuu faalziinuma jedhama warroonni hin beekne ammallee faalziinuma jedhama. Na yeroo san baay'ee rakkachaa ture jechuudha. Ergasii faalziinii biyyarraa fidadhe takkan qaba ture. Ishii fayyadama kiloorsii kana dhiisaan dhufe jechuudha. Huma kiyyaa dhiisaa dhufe kiloorsii kana fayyadamuu dhiisu harki koo naa fayyaa deeme. Gizeen akkuma dhiqee hojii kiyya fixeen galgala harka koo faalziinii dibachaa haala saniin fayyaa dhufe jechuudha. Odoon akkasiin itti fufee narraa citaayyuu natti fakkaate ergasii naa galee jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo godhadhaa dhugaa rabbii yoo meeshaa kushiinaa yoo dhiqxanii yoo minaalbaata qurxummii fidan qofa qurxummii sun ajaan ishii manaan baatu waan ta'eef ishii qofatti gizee ishii meeshaa isaa dhiqxan qofaan alatti gara kaan waan takkatti kiloorsii kana meeshaa yoo dhiqxanitti dabaltanii harka keessan hin tursiisinaa jechuudha. Dhugaa rabbi xabaasan isaatu namarraan badu amma harki kiyya xabaasan gizee san godhate amma narraan banne jechuudha. Na aarsa jechuudha yeroo tokko yoo yaadadhu. Kanaaf obboloota koo waan sin miidhu hin fayyadaminaa jechuudha. Siruma homaa siniif hin godhan jarri misgaanaa hin beektu waan ta'eef dursa ofii keessanii qaama keessan eegaa. Yoo tasallee tikeetti muranis hin galchan bara yoo qaamni keessa fayyaa ta'e jiraachuu dandeessu yoo natsaat galtan jiraachuu dandeessu malee isaan nu jaalatan jettanii isaan gammachiisu jettanii of hin miidhinaa isiniin jechuun asumarraan affeerraa kootiidha. Egaa akka dhugaa dubbachuudhaaf obboleewwan keenya amma haarawaa biyyarraa dhufan baay'een isaanii waan garaa nama nyaatanidha. Waan namatti dhagahamudha jechuudha. Dhugaa rabbii yoo akkana ta'an yoo akkanatti rakkatan warroonni barsiisan suni jechuudha. Kanallee oduu sirriitti barsiisanii dhugaa barsiisaan jiran waan akkana zim jedhanituma alguma absiisuu algaa kan akka algaa isaan hojii rakkatan kana madaamuun hin qabaniyyuu dhugaa waan ijoollee miidhu waan ijoollee fayyadu sirriitti oduu barsiisanii isa turra filatamaadha malee akkanuma waanuma hin taane doolii gadi oofuu baay'atanii dhugaa rabbii jechuudha. Wanta akka filaashii kun akka ijoollee miidhu barsiisuu qabu malee jechuun qaban barakiinaa jedhama Itoophiyaatti fi kiloorsiin jechuudha. Filaashiin garuu maal akka jedhamu beeku inna filaashii fi injiramoo Itoophiyaa jechuudha. Gizee dhufu sanuu walitti qabanii ijoollee hin barsiisu turanii argeera. Inna filaashuma jedhama. Inna walitti naqanii akka hin fayyadamne barsiisuu qabu turan. Filaashii fi barakiinaa walitti nam'uu hin nam'u jedhanii gizee filaashiidhaan shintibeetii dhinnu jalqaba bakka zaagisanitti gadi naqnee shintibeetii dhiqu gizee hundammoo hin fayyadamu jechuudha. Gizee hunda akka fayyadamne filaashii bakka zaage bicha xiqqeecha bakkuma itti xabgodhaa malee yeroo hundumaa fayyadamuu hin qabdanii tasallee jechuudha. Isiniif galeemi akkasii viidiyoo kiyya sumarraa nan golabaa turtii gaarii isiniif haa ta'u baay'ee.